daqiiqaa lamarree sireerra turuu hin danda'u. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kan jedhamu umurii koo keessatti takkaafuu kutaa tokko galeen illee hin baranne. Kana qofaa miti dhaladheen haatii fi abbaan koo eenyu akka ta'e sirriitti illee adda baafadheen hin beeku. Culullee nama sanyii hin qabne yoo gaddises ta'e yoo gammadde qooduu fi kan hin dandeenye eenyudha yoo jedhame tarii anadha jedheen deebisuu nan danda'a. Umurii koo waggaa lamarraatii kaasee daandiirra akkan turee fi waggaa lama booddee immoo bakkuma maatiin kiyya na dhiisanii deemanitti namoonni daandiirra bulan waan nyaataniin na nyaachisanii waan dhuganiin immoo na obaasanii magaalaa Direedawaa keessatti haga waggaa 7tiin guddadhe. Waggaa 7 daandiirratti ergan guddadhee booda jechuun waggaa 5 haadhaaf abbaa malee umurii kanatti illee maatii kiyya toon beekiin erganas ga'ee booda maatiimti magaala kana keessa jiraatanii tokko ijoollee keenya nuuf qabdi yookiin immoo nuuf guddisti jechuun gara mana isaaniitti na fudhachuun yeroo sanarraatii kaasee uffata qulqulluu qaama qulqulluu fi nyaata gaarii argadheen jiraachuu jalqabe. Maatiin sun tarii har'a haadhaaf abbaa koodha otoo hin jedhee waan isaanitti xiqqaatu hin jiru. Sababiinsaa immoo jiraadheen daandiirraa kan na kaasan maatii kanadha. Oolmaa isaan bara jireenya koo keessatti naaf godhanis gonkumaallee dagachuu hin danda'u. Umriin koo yeroo san waggaa 7 ta'us haa ta'uutii garuu waa baay'ee buusee baaseen sirriitti nan beeka. Namoota naannoo kiyya jiraniitiin haati koo eenyu abbaan koo eenyudha jedheen yeroon gaafadhu namni daandiirra jiraatu haadhaaf abbaan qabu. Siishee ijoollee miti nuti warri gurguddaan iyyuu haadhaaf abbaan qabnu jechuun na amansiisaniitiin ture. Maatiin kuni garuu yeroo ofitti na fudhatan kanaan booddee haatii fi abbaan kee nuyidha naan jedhanii na jiraachisuu na guddisuu jalqabanii. Haa ta'uutii garuu barnoota idilee anaan hin galchine ture. Sababiin kanaaf immoo kan isaan rakkatan nama mana oolee ijoollee isaanii qabuufidha. Haa ta'uutii garuu galgala toora sa'a 11tti gara manaatti yeroo deebi'an akkan deemeen afaan Arabiffaatiin barnoota quraanaan baradhuutiif na gargaaranii qubee afaan Arabiffaa lakkoofsa akka kan baruuf jalqabuma bu'uura koonaaf tolchaniiru. Maatiin kun sanyiidhaan illee saba Arabaa yookiin immoo sanyii Arabootaa kan of keessaatii qabanidha. Diddiimolii a'adii akkanumaan Habashaa kan hin fakkaannedha. Maarree maatii kana waliin turuu kan hin danda'e garuu waggaa 4 qofadha. Hanga umriin koo waggaa 11 guutuutti jechuudha. Waggaa 11 akkuman guuteen abbaan yookiin immoo abbaan manaa mana sanaa firoottansaa biyya Arabaa jiraniitiin ofitti waamama. Koottu qabeenya maatii kee ilaalladhuutii hanga si ga'u fudhu jedhamee gara biyya Arabaa deema. Haa ta'uutii garuu akkuma achi gaheen qabeenyi inni arge gurguree kaasee achii fiduurra obboloota isaa haadhaan gargar ta'anii waliin achuma otoo jiraatee akka filatuu fi isaanillee isa waliin asuma keessa akka jiraatu isa kadhatanii. Baatii lamallee hin turre dhufee maatii isaa guutuu namni tokkollee manatti otoo hin hafiin haa ta'uutii garuu obboleessuma kansaa haadhaan tokko ta'ee abbaatiin immoo gargar ta'ee sammuunsaa sirrii hin taanee fi ana mana sanatti hambisanii gara biyya Arabaatti maatiin kuni wal qabatanii godaananii. Nyaata dhugaatii fi maallaqa nu rakkisuuf manni guddaan kireeffaman mooraa keessa hedduun ni jiru. Isaan baasii keessanii fi galii keessan wanta isiniif cufaniif ati mana kana jiraadhu inni immoo mana sana keessa haa jiraatu. Sanaan ala manneen kaan haa kireeffamanii jedhanii nama kireessullee itti kennanii itti gaafatamummaa maallaqa fuudhee hanga nu barbaachisu qofa nuuf akka kennu itti manii gara biyya hambaatti imala isaanii raawwatanii. Yeroo kana ture qofummaan haadha abbaa dhabuun deebi'ee mana keessatti kan natti dhagahame. Rakkoon mana kana keessa jiraachuu koo miti, nama kana waliin jiraachuu koodha. Namni kun gara manaatti yeroo dhufu sa'aatii isaa eeggatee nyaataa fi dhugaatiif qofadha. Hin dubbatu, mataa isaa qofatti haasa'a. Yeroo itti ka'u immoo xiqqollee nu rakkisa. Ani garuu gaafa itti ka'e mana kiyyas cufeen nyaatas dhugaatiis ittiin kennu. Namoota diida jiranitu tasgabbeessee hidhee mana isaa keessa fidee bulcha. Uffata isaa nan miicaa fi nyaata isaas yeroodhaan hojjedheen bakka inni nyaataaf taa'u nan kaa'aa fi haalli maraatummaa isaa immoo waa biraa
miti. Dur tamboo fi jimaa humnaa ol aarsuu fi qama'uun maatii obboloota isaallee nama rakkisu ture. Suuta jijjiiramaa dhufee booddee irratti guutummaa guutuutti nama sammuu isaa hin beekne ta'e. Nama laaleef maraatuu gonkumaa hin fakkaatu. Guyyaa jimaataallee of qulqulleessee gara masjiidaa ni deema. Anis ta'e maatiin isaa kanuma yeroo irratti argan namni kun guyyaa tokko ni fayya jedhanii abdii godhatanii turani. Haa ta'uutii garuu fayyuu hin dandeenye. Kana qofaa miti. Naannoo waggaa tokkoof baatii 7 maatiirraa adda baanee qofaa erga jiraannee booda si'a takka namoonni mooraa keenya kireeffatan mana gadhiisanii bakka biraa deemanii. Hanga namni biraa kireeffatuttis naannoo baatii 1 fi guyyaa 15 fudhate. Maarreegaa rakkinni jalqabaa gara biraan jireenya kootti kan dhufe yeroo kanadha. Namni anarraatii isa eegu waan hin jirreef nyaata bakkan kaayee fi dhiisee mana inni jiraadhu keessa seenee na gudeeduu, na dhiiksuu, haalan taaneen na rukutee na waliin ciisuu maraatuun kun eegale. Nama fayyaan gudeedamuun gara jabummaatiin jedhama. Maraatuudhaan gudeedamuun immoo maalidha jedhama. Eega sanaa ture. Mana sana gadhiiseen warra maallaqa nuuf kennaniif naaf gamsiiseeraa. Mana kanan buluu yeroon jedhuuni daandiirraa akka dhufte dagattee daandii keetti baatee jiraachuu ni dandeessaa jechuun kan natti qoosanii. Bakkan deemu hin qabu. Sodaachuun hin eegalee. Mana keessatti qofaa otoo hin taane diidattillee maraatuun kun quba natti raasuu eegalee. Harkasaa morma isaarra godhee akka nama morma kututti manatti hin galtu taanaan morma keen kuta jechuun mallattoodhaan natti argisiisuu eegalee. Sanaan ani na qabata jedhee waan hin sodaadhuuf nyaata bakka nyaata isaa kaa'een balbala taa'uu eegalee. Haa ta'uutii garuu halkan ol darbeen ciisuun kiyya waan hin oolleef hanga baatii 1f guyyaa 15 guutuutti natti taphataa akka garaasaa na gochaa ture. Sanaan booddee manni suni kireeffame. Manni takkaa kireeffame. Namoonni kireeffatanii garuu sababa nama kanaatti guyyaa 15 ol mooraa kana keessa jiraachuu dadhabanii. Ijoollee qabu ture, ijoollee isaanii rukutaa. Bahaa jedhee ifaaf ifatti isaanitti dheekkamaa. Manni kuni kan kooti jedha. Kanaan warreen kireeffatan guyyaa 15 booddee mooraa sana gadhiisanii ba'anii. Namni biraan baatii 1 booddee kireeffate. Akka carraa ta'ee ijoollee dhiiraa ture. Amala isaa waan isaanitti himameef namni isa dhaga'u waan hin turreef hanga manni suni gurguramutti jechuun maraataan kunillee umriin isaa gabaabbatee lubbuun isaa boqotutti maatiin isaa gara biyya hambaatti deemanii waggaa 5 booda inni boqotee jennaan manni sunis gurguramee anis keessaa baheen maatiin biyya Arabaa deemanis koottu manuma keenyattoo guddattee as nu bira jiraadhu naan jedhanii jennaan gara biyya Arabaatti imala koon taasise. Waa hundis yeroo gabaabaa keessatti karaa isaanii naaf xumurame. Umrii koo waggaa 17tti tilmaamaan jechuudha gara biyya Arabaatti imala koon taasise. Akkuma nachi deemeenis waggaa 2 manuma isaanii ergan hojjedhee booda wanti naaf kanfalamurree waan hin turreef kanaan booddee of danda'iitii bakka maallaqa hojjettutti hojjedhuu jiraadhu jechuun isaanumti naaf eeyyamanii. Maatii kiyya akka haadhaaf abbaa kiyyaattiin ilaalu waan nan ta'eef wanta isaan naaf yaadaniif galateeffadheen mana namaa galeen hojjechuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu yeroo dheeraa otoo hin fixiin mana namaa hojjechuu jalqabeen jechuudha. Namumti biyya keenyaa tokko biyya Arabaa kana waggaa hedduu jiraatee gaa'ela hin dhaabbanne jira. Maatiin kun naaf arganii nama kanatti heerumtaayii jechuun na gaafatanii. Anis isin naaf jaallattanii jennaan abbaa isin itti na kennitanitti nan heerumaa jedheen deebiseefi. Namni kun umuriidhaan anarra dachaa 3 ta'a. Haa ta'uutii garuu maatiin kun lafaa waan na kaasaniitiif yaada isaanii jalaa deebi'uu waan hin barbaanneef namni kunis mana kanatti si'a hedduu na argaa nattillee haasa'aa waan tureef bifa kanaatiin na ilaala jedheen garuu gonkumaallee yaadee waan hin beekneef jaaladheera jedhee haga inni isaanitti mee isaanillee fedhii godhatanii anis duubatti hin jedhu jedheen nama kanatti heerume. Nama kana waliinis jiraachuun jalqabe. Gaa'ela kanatti akkan seeneen fedhiin kiyya jalqaba
jalqabaa dhala godhachuudhaam. Sababiin isaa immoo fira aantee koo dhiiga koorraa kan dhalate kan hin beeku tokkollee waan hin qabneef dhaluma koo kan koo godheen dhiiga koo nan baafadha jedheen saffiseen tureem. Haa ta'uutii garuu wanti kuni akkan ani yaade naaf hin taaneem. Namni nanittiin heerumeen waliin jiraachuu jalqabe araadaan nama machaa'e afaansaa keessaa jimaan daakame kan hin dhibne jimaa malee ijjisaa kan hin banamne gaafa jimaan hin jirre ofis ta'e nama kan hin jaallanne nama baay'ee rakkisaadhaam. Jimaa qofa miti tamboo kanas akkanuma manatti naanna'ee aarsaa bulaam. Otuma kana foolii natti qabatu dhiqadheen isa jala ciisee xiraa'uu waliin ciisuuf yeroon yaalii godhu akka dhiirri tokko dubara tokko waliin ciisuu danda'utti na waliin hin ciisu. Qaamni saalaasaa ka'uuf torbee tokko eegamaam. Torban tokko booddee ka'ee tarii yoo wal arganne daqiiqaa lamallee turuu hin danda'u. Sana qofaa miti of nafasaa kanarratti hin to'atu. Kun immoo anaafis isaafis dhiibbaa uumee akka nuti dhalallee argachuu hin dandeenye gadi na qabee na kaa'e. Baatii baatiidhaan marsaa laguu koon ilaala gaafa dhufuusaan argu mana ofitti cufeen nan boo'a. Inni dhala godhates dhabes dhimma isaa miti. Araadni isaa qofa irraatii hin citiin yeroo gaarii maallaqaa fi bakka hojii horateera taa'ee nyaachuu taa'ee qamu'uu qofatu hojii isaadha. Maarree kanaan danda'een hinnaaf ta'a jedheen guyyaa tokko hin uumama jedheen fedhii koo gadi qabeen namummaa kiyyaan jiraadheen waggaa 5 nama kana waliin hin dabarse. Turtii waggaa 5 booddee kan ani dubbachuu qabu ofii dubbatee daa'ima naaf hin godhattu taanaan maal qabeenya koo nyaatte jedhee mana isaa keessaa na baasee kallacha dhalallee waan hin godhanneef wanti natti ulfaatu waan hin jirreef mana isaatii baheen mana namaa galeen hojjechuu jalqabe. Yeroo sana torbanoota hedduu otoon fudhatiin dubartii gara biraa fuudhee waliin jiraachuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu ishiin waggaa tokkollee waliin hin jiraanne dhiistee baate. Erga isheen dhiistee baatee anaan kottu naaf deebi'i jedhee karaa maatii koollee na kadhateera. Haa ta'uutii garuu kana duras nama umurii koon taanetti isiniin sodan heerume. Amma garuu argeen waantan baheef dhala malee hafuun barbaadu jedheen maatii kiyyallee nan dide. Sanaan isaanis kanaan booddee jireenya kee jiraadhu nutis amala isaa waan beeknuuf sitti murteessinu naan jedhanii. Eega sanarraa kaasee waggaa 4 mana namaan hojjedhe. Turtii waggaa 4 mana namaa ergan hojjedhee booda carraa kiyya ta'ee ammas umuriidhaan kan nan madaalle dullachi tokko gaaffii gaa'elaanaaf dhiyeesse. Namni kun lammii Paakistaanidha. Hidda warra Hindootaallee of keessaa qaba. Bara hedduudhaaf hojjetee magaala nuti jiraannu keessatti tujaaradha. Nama qabeenya guddaa qabu. Maarree dhugaa yoon dubbadhe nama kanaaf tole kan hin jedhe qabeenya isaa argine. Eenyuyyuu haa ta'u hojiima mana namaa keessaa yoo na baase nan jiraadha jedhee murteesseen nama kana waliin jiraachuun jalqabe. Namni kun anaaf nama gaarii ture. Baay'ees na yaada. Haa ta'uutii garuu kan ani jiraadhu aadaa biyya kootiin otoo hin taane aadaa biyya isaatiini. Kana dura jechuun yeroo dargaggummaasaa biyya isaatti ilmaan godhatee haadha manaasaarraa adda baheeti biyya kanatti baqatee jiraachuu jalqabee nama jijjiiramedha. Nama kanaafillee nan daha jedheen dahuudhaaf yaalii gochaan ture. Haa ta'uutii garuu dahuu hin dandeenye. Turtii waggaa 7 gaa'elaan nama kana waliin hin ture. Walii galaan biyya Arabaa keessa waggaa 18 ol tureen heerumeen gaa'elaan illee waggaa 12 tureen. Haa ta'uutii garuu dhalli kan jedhamu gadameessa koo keessaa bahuu didee. Rakkoon kan kooti moo kan namoota kanaati jedheen shakkii keessa galeen dhumarratti waggaa 7 booddee abbaan manaan kiyyaa namichi lammii Paakistaan lubbuunsaa addunyaa kanarraatti dabarte. Akka aadaa isaaniiti maatii isaa waameen namni kuni awwaalame. Qabeenya isaa kana hundatti anatu abbaa ta'e. Seera qabeessaanis gaa'ela raawwanneera. Qabeenya kana to'adheen hojjechuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu hojjettoonni tuffiillee wanta narratti argisiisaniif kanarraan alatti immoo ijoolleensaa biyya Paakistaan jiran dhufnee qabeenya abbaa keenyaa qooddanna jechuun har'aa bor waan natti bilbilaniif kun otoo narraan gahin jedheen erga abbaan manaan koo boqotee waggaa 4 booddee qabeenya jiru guutummaatti gurgureen gara biyya Itoophiyaatti biyya koo gara magaalaa Dirree Dawaatti imala koo taasiseen jiraachuu jalqabe. Hanga tokkos jireenya koof boqonnaan argadhe.
akkuman dhufetti kaayyoon yookiin immoo karoorri koo jalqabaa haati abbaan koo obbolaan koo ni jiru yoo ta'e warri nagatan warri na dhiisan eenyu akka ta'e baruu ture. Baadiyyaas magaalas deemeen maallaqa kenneen maatii koo hidda koo nama tarii na beekun jedheen shakku gaafachuun eegalee. Haa ta'uutii garuu namni ani haadha keedha jedhee natti mul'ateeru hin jiru. Ergan waggaa tokko lama magaalaa Diree Dawaa keessa jiraadhee garuu qabeenya kiyya namoonni argan ani haadha keedha, ani abbaa keedha, ani obboleessa keedha, ani eessuma keedha namoonni naan jedhan hedduu isaanii ture. Kun maallaqa ilaaluun waan na ta'eef sirrii haa ta'anis hin ta'inis nam tokkoyyuu ofitti hin fudhanne. Haatii fi abbaan kiyya isa beela'e kan nyaachisu, isa daara kan baasu, isa bakkee jiraatu magaalatti kan galchee guddifatu ummata magaalaa Diree Dawaadha jedheen. Yeroo sanarraatii kaaseen mana hojjedhutti ijoollee 4 dhiira 2 fi durba 2 daandiirraa fuudheen akkuma namoonni na guddisan guddifachuun eegalee. Tarii yoon daheefis jedheen mataa kiyyaaf dhiira 2-3 waliin gaa'ilaaf otoo hin taane dahumsaaf waliin jiraachuuf yaalii godheen ture. Qabeenya waan hin qabuuf dhiira argachuun illee anaaf salphaadha. Haa ta'uutii garuu hariiroon yeroo gabaabaa keessatti waliin hin godhe alaaf naaf hin taane. Sanallee naannoo waggaa 3 yaalee. Kana booddee abdii kutadheen mana yaalaa yeroon deemu dahuu hin dandeessu. Killeen qaama kee keessatti uumamu gara gadameessa keetti danda'ee hin imalu. Otuu yeroodhaan umrii waggaa 20 keessatti dhufteetta ta'ee gara biyya hambaatti ergamtee riifariinsiif barreeffamee carraan dahuu kee argamuu ni danda'a ture. Haa ta'uutii garuu waggaa 30 booddee carraan kun waan hin danda'amneef haaluma rabbi si jiraachiseetiin jiraadhuu naan jedhanii ergaa naaf qodanii haga magaalaa Finfinneetti hospitaala gurguddaatti deemeen yaalameera. Edaa rakkoon gama namoota ani itti heerume otoo hin taane gamuma kooti. Dhumarratti abdii kuteen ijoollee makana guddisuun jalqabe. Ijoollee kanas waggaa 7 ol obbiratti guddisee. Duras jajjaboo turanii ana biratti immoo baay'ee guddatanii barnoota isaaniitiin illee ciccimoo turanii. Haa ta'uutii garuu rakkoon dhala namaa guddisu karaa ijoollee kanaa na mudateeru jira. Lamni jechuun dhiirri tokkoo fi durbi tokko qabeenya kiyyatti dabarseen haa ta'uutii garuu otoon ani hin argin ija kiyya duraa fuudhanii na hatanii namoota biraaf maallaqa kiyya kennu. Hojjettoota ani hojjechiifadhu irraallee maallaqa harkaa fuudhanii haadha keenyatu deemii fuudhii nun jetteetti jedhanii waa biraaf oolchatu. Gara biraa dabarsu. Lamni dhiirriif dubartiin gara biraan immoo anaaf amanamoodha. Isa ijoolleen kun ana jalaatii hatan dhufanii natti dubbatu. Gara jalqabaa sobayyuu se'een wanta dubbii xaxan lola nu gidduutti uumuuf dhama'aa jiran natti fakkaatee itti dheekkamee warreenuma hatan kana fuulduratti isaan qaanesseen amanamummaa isaanii duwwaa godheen ture. Haa ta'uutii garuu isaan ammas yeroo mana keessaa waa badu ija koo duraatii dhokatee jechuudha dhufanii natti taasa'u ittiin dheekkama dubbii akkanaa natti hin fidiinaan jedha nan rukuta. Haa ta'uutii garuu isaan ammallee duubatti hin deebine. Booddee irratti wantoota hir'atan mana keessaa guddatanii natti mul'achuu eegalanii. Ijoolleen kun mataa isaanii irra darbanii nama biraafillee qabeenya akka horan akka gargaaran yeroon dhaga'u mana baankii deemeen lakkoofsa herrega isaanii to'adhe. Haa ta'uutii garuu maallaqa nan hin tilmaamnetu akkaawuntii isaanii irraatiin argee amanuun dadhabee. Eessaatii fiddan jedheen yeroon gaafadhu deebii naaf hin deebisne. Booddee irratti ijoolleen ani itti dheekkamaa arrabsaa abaaraa ture dhiifama gaafadheen edaa mana koo keessatti isintu amanamoo dhuguma dhala koo turee jedheen isaan eebbiseen warreen kana dhala koodha jedheen waggaa 7 guddise garuu himadheen mana adabaa isaan galchee. Sanaan booddees ofitti isaan hin deebisne. Ijoolleen kun garuu dhala koo naaf ta'anii guddatanii hardhallee mana koo kan naaf qabaniiru isaanidha. Hangam rabbi gadameessa koo keessaa ijoollee bahan na dhawwatus ijoollee kana garuu dhala ofii kan caaltu godhee naaf kenneera. Rakkoon kiyya ammaa maal seetanii qabeenyi koo ijoollee 2 ijoollee 4 miti ijoollee hedduu guddisuu nan barbaada. Akka dhala kootti ilaaleen wanta barbaachisuu fi guuteen akka ijoollee sooressaatti qabachuun fedha. Haa ta'uutii garuu isa amanamaa ta'ee fi ishee amanamtuu taate ijoollee xiqqoorraa adda baafachuun natti ulfaatee baay'ee rakkachaa jira. Warreen maatiin isaanii beekaman immoo waan maatiin beekaniif yeroo guddatan dhalli guddate garuma maatiidhaatii isaaniin guddisuus ta'e gargaaruun hagas maratti nan gammachiisu. Kan ani fedhu warreen akka koo dhalatanii gatamanidha.
filachuutu baay'ee ulfaate yeroo dheeraas natti fudhateera rabbi si haa gargaaru naan jedha ta'us garuu amma dhala dhabuu koorratti dhiibbaadha jedheen kan yaadu yookiin immoo beekees uumamni natti fidees dogongorri kan narratti uumame yookiin immoo kan hin hojjedhe waa lamadha inni jalqabaa maraatuudhaan baatii 2 guyyaa 15 walitti fufinsaan gudeedamuu kiyyaa inni lammataa immoo namni lammaffaa irratti itti heerume lammiin Paakistaan kun ijoollee ni qaba qabeenyi kun kan koo qofa otoo hin taane isaanillee hirmaachuu ni qabu ture isaaniif hiruu dhiisuu kootti rabbi kan na adabedhaayii jedhees na yaada meessin immoo seenaa koo keessatti balleessaa kiyya isinitti mul'ate naaf barreessaa ana buleettii keessan magaalaa Dirree Dawaarraati ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa